Hogganatti bilbiltu halkan keessa sa'aatii 6 fi cinaa. Sa'aatii 6 fi cinaa kana maaliif na bilbilti jedhee hoggaan jala kaasu ni dhayan ni kuftee harki kunillee ni miidhamee akkuma argitan kana. Namuma ani beekutu na dhayee naan jettee namni ati beektu kun hoo eenyu jennaan Abubakarii fi Sa'idii nama lama. Keessa na dhaye immoo Sa'idii jechuudha. Abubakar gisee sanitti na dhiiteetuma lafa na kuffisee na biraa fiigaa bahee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Warqii Show. Akkam jirtan nageenya keessan badhaadhaa bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan isin bira haa jiraattu. Nageenyi Rabbii isin bira hin dhabamini. Yeroo hundaayyuu nagaa fi agartanii jaalala Rabbii isinii hawwina. Har'antana eessatti argamta maaliif dhuftee jechuun keessan hin oolu. Namni si cinaa ciisu kun hoo eenyu jechuun keessan hin oolu. Namni na cinaa ciisullee akkuma beekamu Sa'aadaadhaa jaartii Abubakar Taboodaa jechuudha. Isituuyyuu na cinaa ciisatti hin jira. Har'a anis isii biratti argama jechuudha. Isilleen sababni ciiftuuf walumaanuyyuu eessatti argamtanii jechuun keessan hin oolu. Bakki itti argamnu mana yaalaati. Mana yaalaa guddaadha. Yemen keessatti akka magaalaa sanaatitti mana yaalaa guddaadha. Mustashfaa Thawraa jedhama. Achi keessatti argamna. Maal achi keessa gootanii maaliif achitti argamtan jechuun keessan hin hafuu. Sababni asitti argamnuuf sababni wanti hunduyyuu waanuma isin beektanii waan haaraa isiniif himuu miti. Sababni asitti hafantana sababni irratti asitti nu mul'isee waanuma isin beektan mushaakila yookaan agartanii rakkoolee adda addaa agartanii jaartii fi agartanii manguddoo jidduutti deematiin jiru ture. Sababni agartanii as dhufneefis sababummaa agartanii rakkoolee adda addaa ka amma dura deematiin jiru san fa'a wajjin wal qabateetumaan anillee waadaa seenee fi akkuma waadaa an seenee fiitiin jedhee mushaakilli itti argamnaan jalqabuma duraatiin natti bilbiltee fiigeetiin dhufeetiin anillee nama agartanii siyyuu fuudheetiin mana haakimaa geesse. Jalqaba duraatiif hogganatti bilbiltu halkan keessa sa'aatii 6 fi cinaa. Sa'aatii 6 fi cinaa kana maaliif na bilbilti jedhee hoggaan jala kaasu kun bara kana jetteetiin booyaa ammaasii bakka agartee sagaleen didichaan namaallee jiru. Kanafaatu telefoona keessallee natti dhaga'ame anis hoggaan achi motora qabadheetiin fiigaatiin an dhufuuyyuu homa takkallee hin jiranii homa takka hin agarree. Warri ollaa mootuyyuu rafan natti fakkaate homa takka hin agarree rafan natti fakkaate akkasitti hoggaa gaggaafannoo homaan agarree isiin garuu ni dhayan ni kuftee harki kunillee ni miidhamee akkuma argitan kana. Maali eenyutu si dhaye hoggaa jedheetiin nan gaafadhu gaafunoo namuma ani beekutu na dhayee naan jettee namni ati beektu kun hoo eenyu jennaan Abubakarii fi Sa'idii nama lamaan dhufanii akkanatti kunoo na tumaniitiin na biraa deemanii jetteetiin naaf himte. Meetaani oduu irra agartanii waan abbaa yoo gaafatan bareedaadha. Amma an akkasitti beekeetiin hin himu. Birallee hin jiru waan isiin naaf himte jechaaf hanga kanaayyuu isinitti himee hordoftoota kiyya akkasiiti asumaan kara agartanii Sa'aadaa yookaan Warqii Show'tti isin dabarsa. Mee maalinni mee akkam taate maaltu sitti dhufe maalni rakkoon kan kee akkamitti agartee rakkoon miidhama harkaa kun sirra ga'e Sa'aadaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya akkam jirtan nagaa qabdanii baga jiraatanii fayyaa taatanii sa'a kana eegan isin jedha. Yeroo muduraa irraayyuu iyyataatumaan ture dubbataatumaan ture garuu namni nan saddayne kun hiitti rabbii akkanatti ol baatee jechuudha. Akka roorroo isaan natti roorrisee jiran akkuma isinitti argaa jirtanii isinillee kun daawwattoonni illee agaran jedhee na waraabaa viidiyoo kana jechuudha. Gisee duraatiif dhaaduun akka isin dhageettanitti natti dhaadatee jira. Sa'id ol bahee miidiyaa irratti ol bahee natti dhaadatee jira. Amma gaafa duraati isin ittiin tumnee ulaa maal itti tumnaa jedhanii waaqatanii amma immoo qabataman ergaa dhufanii na dhayanii jedhan jechuun namni akka keessa na dhaye immoo Sa'id jechuudha.
Abu Bakar gisee sanitti nadhiiteetuma lafa na qoffisee na biraa fiigaa bahee isaan lachuu fuula jedhanii deemanii anammoo isaan lameen akka isaan taate dhibbaan dhibbatti ni beeka. Akkasitti gizeedhaan iyyee siraan natti waan rifuun hin gaggabee gizeedhaan achirraa baay'ifadhee isaan warra manguddootti na ajjeesiise jedhee gizeen manguddoo irratti dawwaladhutti jarri fiiganii kutanii jechuudha. Gizee warra ollaa gabboollee hin jiranii ammallee barbaadanii dhabanii ammaaf ammoo barbaadamu jiranii hin qabamne agamma inshaallah hin qabamanii hin qabamuun isaanii waan hin hafne akka isaan yaada isaanii kana na dhibee waan akkas taateef jechuudha. Kanaaf walummaan anas hin jedhu hin jirtu. Kanaaf gaafa duraatis jecha maanguddoo fudhadhee fi waan isaan irratti argamu kana hunda waan argamu hunda isaan kaa'achee harakaan isaan godhanii fi wanni isaan godhatan kan isin agartan sanii waan takkallee garuu na jalaa fudhachuu yaada isaaniitti yaadni isaanii fagoodha ittiin milkooyne haa taatu na dhayanii ammoo na miidhamee jiranii harki kunillee immoo na miidhamee jira. Kanaaf inshaallah isinillee du'aa naa godhaa rabbi si haa yaadu naan jedhaati homaallee naan godhanii ofumaa rakkoo rabbi keessan malee alhamdulillahi rabbil aalamiin waan akkasiitti isiniin jedhe kaa kabajamtootaa fi daawwattoota biyya warroonni hanga duraa hin kijibdaa saadaa isaan kunis sa'idii kana waan isaan dubbatinii dhiisii jaarsi ga'ee Abubakar dubbadhu naan jettan jechuudha. Kun amma daariktii argitanii jirtanii jechuudha. Harka kana keessa namni na dhahee osoo nan argu jechuudha. Sa'idii jechuudha. Yaada isaan qaban kaa namni namallee ni qabaa. Har'a immoo akkanatti illee hafaa jirtu kun amma immoo dhukkatanii gatanii jiranii bakka kana jiranii isaanii hangammaatti namni hin beekne barbaadu jiranii namni tokko isaan himu hin jiru waan akkasiiti isiniin jedha. Akkasi kabajamtoota kiyyaa waan isin haasawaatiin hin jirtu akkaataa isinitti himattu hanga nama dhukkubu abba magaraan lafa dhayetu beekaa jedhan saniifin ani irraa gabaabadhee isin akka isiniif himtu barbaadee isinii ibsite. Kana keessatti immoo sagalee guutuudhaan isaanii jechuullee hin danda'u waan agartanii isinii fi rabbiifillee ifa ta'u qabu isiniif hima jechuudha. Isaanii jedheetiin sagalee guutuudhaan dubbachuu hin danda'u maaliif jennaani isaan ta'u isimatu arge isimatu beeka manamatti seenanii hin beekne tokko irraa baltu. Bulan bine eenyu jennaan tumanii dhiisuu danii ani viidiyoo telefoona yoo kaadee viidiyoo waraabe gizee gaafa duraatis daawwattoonnis viidiyoo waraabii gizeen isaan dhufanii ulaa sittutuman naan jedhanii telefoonuma sanuu kaayuu hanqadhee halkanii ulaa akka nama maraateetti tumanii achi nagaan ulaa banu achi ol fiiganiituma Abubakar dura ol seenee na dhahee na lafa kofee yookaan kofetti Sa'idillee na dhiiteen taatee wayii na dhahee taatee harka kana waan na dhaheen beeku Sa'id na dhahuu isaa ammaa dubbaan dhibba beekaa. Argitanii mi'a. Akkasittiin booda ergasii harki gizeen wayita sanii akkana jedhu harki na socho'uu dide jechuudha. Gizeen mustaqaa lafa kun harki si miidhamee jira jedhaniiti miidhamee jiranii simmintoodhaani waan akkasiiti gaawwanni jirtu. Ka jara ta'uu immoo shakkii takka hin qabu waan san qabriin itti dhabaa dhibbaan dhibbatti jaraa namni biraallee kan dhufee na dhawullee hin jiru namni biraallee kanatti roobis hin jiru jirre akkuma dhaadatan saniin akkamitti nu arrabsitaa akkamuma direesh jedhanii dhufanii natti roobisuutti akka jiran dhibbaan dhibbatti namni guutuu nu beekee jira ammoo barbaadamee jiranii magaalaan tuumuutu namni barbaadu jirti dhabaman ammoo dhufatanii akka deemaniifu hin argaman inshaallah boruun dhaqanii. Anamma sagalee guutuudhaan agartanii isaanii wanta an jechuu dhabeef namni argelleen isaanumaa mannetti seenanillee isii badatti. Tanaafuu ani wanti ani shakkiin agartanii na keessa jirtu wayi agartanii sagalee social media irra deemtu kana nama hedduutu dhaggeeffataatiin hin jira nama hedduutu laalaatiin hin jira isaan sababatee namni agartanii isii wajjii wal dhabbii qabu wayi dhufeetiin agartanii isii tanaayyuu miidhee akka isaan miidhaman akka isillee miidhamtu ka barbaadu namni addaan nama diiguu agartanii gaa nama ijaarurra harka meeqan dachaa argama. Yeroo ammaa nuti amma keessa jirru kana keessatti jechuudha dhiifama garuu hordoftoota kiyya yoo karee fuudhumatee mima kabaas kunuunatti taasisa. Akkasii tanaaf jecha ani waan kana murteessuu hin dandeenye kan murteessu rabbuma jedheetiniin agartanii akkasitti murteesse.
kanaaf isaanillee namootuyyu waan kana waan ragaa isaanitti bahu naannoodhaa dhabamuu iyya dhufuu dhabuu isii tana gaafachuudhaaf dhufuu dhabuu Abubakaris jaarsisiiti Sa'idillee namootu akkasumaanuyyuu nama agartanii ollaatti ka waliin jiraannu naannoo tokko wajjin jiraachaatiin hin jirra akka feetillee taatu iyyiinsi kun lolli kun agartanii miidhamni isii kun isaan kana hunda biraayyuu gaheetiniin isii tana dhufaniitiin gaafachuun dirqama nu hunda keenya irratti ta'eetiniin dhufneetiniin gaafanne namni biraatillee dhufeetiniin gaafachaatiin jira nama hedduutu as jira amma sagaleedhaaf ofirraa gadi baafne malee nama hedduutu as jira kanaaf maaliif dhufuu dhabanii waan agartanii ammootuyyuu sammuutiyya keessatti kashu wanta jettu na deddeemtu kana waan ta'eef shakkii haga saniitu na keessa jira malee waan agartanii isaanii jedhullee hin qabu qabriittiyallee hin dhabu kanaaf isaan kana wanti agartanii isaan shakkisiise waan sanii yoo ka as bahaniitiin isii tana dhufaniitiin ka gaafatan kataatu taate shakkii san jalaa bahan yoo ka ammalatu dhufaniitiin isaan hin gaafanne kataatu taate shakkii jalallee hin baane itti gaafatamuu mallee isaantu qaba itti gaafatamuu mallee isaantu furata isaantu itti dhaadate ragaa birallee nu barbaachisu ragaallee ni qabna viidiyoon isaanitti raga hordoftoota kiyya hordoftoota warqii show isinis itti raga maaliif waan argitanii fi waan beeytanii fi waan dhageettanii fi waan deematiin hin jiru kanaafuyyuu isaanii jettan isaanii miti yoo dhufaniitiin hin gaafachuu dhaban kataatu taate isaanii miti jenneetiin waan shakkinu hin qabnu jechuu kiyya yoo dhufanii gaafatan ammootuyyuu jalaayyuu bahanii akkasii ati amma yaada qabdu akka kalee irraa barbaadu jiran ijoolleen ta'e guutuuni. Dhugaadha barbaadamaa jiraachuu isaanii qofa qaba. Isaanillee barbaadamu jiran qofa qabda. Dhugaadha sanii. Gaafatuun xiqqaa ta'ee ofii as keessatti mul'anne osoo badii tana dila bu'aatanii wanni nama shakkisiise jira ammoo jara wayii wal'aanaa ani sagalee isaa dhageenyaan jalaabanne malee buqaayyuu an ammallee wanti ani jechuu barbaadu waan kana jala ofillee bayaniis illee baasanii miidhama kana jala ofiifuyyuu lubbuma isaaniituyyuu baraaruudhaaf dhufaniitiin akkasi gaafatan barbaada. Dhaamsa isaaniitti jechuudha dhaamsa Sa'idii fi Abubakarii shakkii dubbiin shakkiin isin qabatte ani zaahiritti isin agarre shakkiin isin qabatteetiin hin jirti kanaafuu amma ammoo mustashfaa guddaa keessaa baasuudhaaf deemnaa gara agartanii naannootitti deebisaa mustashfaa mootummaa keessaa maqaa dhuunfaatti mootummaa dhuunfatitti wal'aannu nutillee morka isaaniitiifuyyuu mustashfaa mootummaatitti hin wal'aannu mustashfaa filannee mustashfaa agartanii dhuunfaadha mustashfaa akka nuti jenneenitti nu wal'aanuu danda'utti achitti amma achi fuudhuudhaaf deema inshaallah rabbiin si haa qarqaru jedha isinillee du'aayiidhaan na bira dhaabbadha akka isin du'aayiidhaan na bira dhaabbattan shakkii hin qabu sheeris godha laayikis godhaadha isiifis du'aayii godhaadha nu hunda keenya fuyyuu du'aayii godhaadha jara san nammootuyyuu isii irrallee jara saniif du'aayii godhaadha akka dhufanii isii tana laalaniitiin agartanii shakkii san jalaa bahan yookaan nammootuyyuu isaan akka taate anillee itti waqqa'a itti mallatteessa jechuu kiyya namuyyuu itti mallatteessa waan kanarratti hangama kiyyaan asumarratti salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu nagayaan na jiradha viidiyoo hanga biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan na jiradha jechuun ni barbaada ati immoo yoo dhaamsa akhiraa qabaatte akkasitti daawwattoota fayyaa kun dhugaatii rabbitti ol baasee anaa mitiiti akkasitti du'aayii naa godhaa isin jedha rabbumannaa kana rabbumannaa hojii jira inshaallah uummata kan ta'u ofiisaa yaadan sana hin jirtu namni nama ta'e silaa hin dhiyeessu eega waan takka dalaga wanni keessaniif hin jirtu as bayanii silaa akkuma dhaalatan sanitti dhanaa dhalaatutti dhaalatanii dhufanii narra geessanii dhiira akka isaaniitti silaa as bayanii mul'atanii osoo akka namaa ta'anii gas nama jedhanii haa taatu inshaallah kayrimaa fi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا حاجة لما سكنت على نادي الوقت الثاني بالفرد أقل توما كوجمع اسم زارة اسم